Ashama harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha dhiifama isinirraa badeen ture baatii tokko natti fakkaata yaw haalli biyya keessatti deemaa jirus waa hundumaa argaan jira maal taate samar immoo maaliif akkanatti baddina warri naan jettanii an nagaa kooti baay'ee yaw waa'uma social media kanarratti deddeemaa jiru waa'uma Oromoo kanarraa kan ka'e xiqqooshii anis baay'ee yaada keessa seenee xinnoo na dhukkubee ture alhamdulillah galata rabbii fayyeen jira isiniin jedha warroonni na gaggaafachaa turtanii guddaa galatooma isiniin jecha har'ammoo isinii deebi'een jira dhiifama hanga kana sinirraa ta'uu kiyyaa fi yaw waa hunda argaatuman jira waa tokkollee wanti hanga baatii tokko kana wanti nani dubbadhen jiru sirriidha viidiyoo tokko gadi dhiiseen turre yaw sababuma qilleensatiinis ka'ee sababuma dhukkube kana yaada kanaanis ka'ee na dhukkubee ture sababuma saniitiin malee rakkoon biraa tokko isaa hin jiru kanumaaf anan badee inni isiniin jedha warroonni baay'ee na jajjabeessitanii akka na dhukkubuu kiyyas beektanii du'aayis naa gootan guddaa galatoomaa isiniin jecha baay'ee ijoolleen keessa na dubbiste maal taate samarrii akkami fayyitee akkamsitti jettaa turtanillee baay'ee guddaan isin galateeffadha maqaa rabbiitiin isiniin jecha har'a kunoo bashannana deemtee samar naan jedha kunoo bashannana narra sin affeere iddoo tokko amma durallee viidiyoo kana isin hojjedheen ture naannoo kana yaw xiqqooshii namni dhukkubsate xiqqooshii sammuu ofii boqochiisuu qaba mitiire kanaaf nani har'a bakka kana deeme sammuu saniitiif malee waan biraatiif miti du'aayii keessan Oromoo bakka jirtanitti hundumti keessanu waliif kadhadhaa kan du'ellee rabbiin jannata nuuf haa kaa'u dhugaa isaatillee rabbiin nuuf haa barbaadu kama ajjeesanii dhugaan dhabamu kanallee rabbiin argite hin danda'a harka rabbii harka jira waan ta'eef rabbiin nuuf dhugaa haa baasu rabbiin nuuf haa deebisu nuti akkanuma hamayyina numa boonya guyyaarraa numa lakkoofna teenye har'a ebeluun du'e akkas ta'e akkas jenne miidiyaa kanarratti illee kunoo social meediyaan baay'ee daddabarfamaa jira uma wanti tokko wanti nama bu'aa takka buufne hin jiru rabbiin immoo bu'aa nuuf haa buusu nuti ofii keenyaa silallee wanti goonu maaltu jira miti osoo waan ofii keenya waa goona taane maaf itti dhiisna dhugaasa warra nama ajjeesanii kana maaf itti dhiisna ofii keenya osoo beenne jechuudha rabbiin immoo beekadha akka namaa miti waa hundumaa beekadha rabbiin hin beeka waan ta'eef dhugaa nuuf haa baasu isin immoo du'aayii keessan yeroo hunda jechuudha kan dhukkubsateefillee kan immoo rakkateefillee kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiruufillee hundumaafuu rabbiin kadhadha rabbiin hundumaa hin danda'a jechuudha wanti hin dandeenye jiru kun isiniin jedha ani immoo isinirraa baduu koof immoo dhiifama guddaa asumaan isin gaafachaa narra laalinaa isiniin jecha waan baay'ee nama gammachiisu keessaa dheengadda dhiyoo kanaa mucaa tokko gaafa eebba ofii haadha ofiititti uffata eebba isaa uffisee baay'ee tokko waan nama gammachiisu yaw namoonni hundumtuu namni haadha ofii hin jaallanne hin jiru namni kamiyyuu haadha ofii jaallata yaw isa viidiyoo sanillee ilaaleetu manniise isinii deebisuu hin dandeenye baay'ee waan nama gammachiisu rabbillee moojizaa isaa hin deebisa yaw namni haadhaaf abbaa ofii kabajuus qaba deebiiti immoo waan isaan xiqqeenya irraa ka'anii irraa nama guddisanii sadarkaa barumsaa kanarraa nama gahanii kan jedhu baay'ee tokko wanti keessi darbee sirriitti natti tole akkasitti haadha ofiititti uffisee ishiitu bakka kanaan nagahe jedhee akkasitti yaada kennuun isaa baay'ee tokko waan nama gammachiisudha akkasuma immoo rabbiin illee darajaa gaariitti baasee yaw namni haqiidhaan dhugaadhaan haadha ofiitis jaallatee jedhee rabbiin nama guddisa rabbiin wanti nama guddisne hin jiru rabbiin waan hunda nama laaffisa kanaaf innillee waanuma haadha ofii akkasitti jaallatee haadha ofii akkasitti jedheef manni illee kunoo kennameefii ture namoonni hedduun argitan jedhee tana yaada waan baay'ee na gammachiise samoonni immoo viidiyoo isinii qabuu hin dandeenye sababa na dhukkubeetini hundumaa laalatuman jira jechuudha hundumaa argaatuman jira isa immoo narra laalinaa isiniin jecha kanaafi har'a yaw viidiyoon kiyya
kana fakkaata. Yaa'u viidiyoo ganaadha. Har'a kaa'ee iddoon bashannanaa viidiyoon dheeraa ta'uu qaba. Haga kana nurraa turtee zamara kanaan hin jenne. Gisee hundaayyuu viidiyoo tokko tokko isinii waraaban jedha. Yaa'u sababa na dhukkubeetiif hakkii gabbabbayeetti isin deddeemuu hin dandeenye. Manuma keessan tutture waan ta'eef sababa saniitiif malee waan biraatiif miti. Yaa'u warroonni immoo viidiyoo kiyya kana isinitti tole laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Warri maatii koo hin taane koottaa maatii kootti dabalamaa isiniin jecha. Warri immoo maatii koo taatanii keessaayyuu ijoolleen karaa dhuunfatiin hedduun keessan naga jajjabeessaa maal taate samar jettanii naga gaafachaa turtan anarraa qofa osoo hin ta'in rabbirraallee jizaa argattu. Rabbillee akkasuma kuma nama dhukkubsataa isinanuu yeroo baay'ee nama dhukkube gaggaafadhaa. Yeroo baay'een isiniin jedha. Yaa'u viidiyoo kiyya namni jala seenee lallaalee waa meeqa arguu danda'a. Waa'ee namootaaf kadhadhaa isiniin jedhu kana yeroo hunda jechuudha viidiyoo kiyya keessaa wanti dhabame hin jiru. Kanaaf akkasuma rabbiin immoo wanti namaaf hin goone hin jiru. Ammallee rabbiin argitee bilisummaa nuuf kan ofii jedhee kan ofii filate rabbiin bakka ofii jedhe nu haa kaa'u. Hunduma keenyaa nu haa bilisoomsu. Oromoo waggaa meeqarraa kaatee haga ammaatitti qabsoodhaaf xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee imimmaan ofii lolaasaa dhiigni isaaniitti dhangala'aa jedhe kana rabbiin argitee ofii isaatii hin danda'a. Filatee bakka nu haa buusu. Nama nuuf ta'a jedhee rabbiin nuuf haa filu. Nama Oromoo kanaaf hin ta'a kan jedhe namni jedheef hin ta'u. Nuyi amma fakkeenya kana filanna ofii jenneefi miti. Yoo rabbiin isa kanatu isinii ta'a jedhee rabbiin nuuf file malee nuufi keenya filleen fi miti. Kanaaf rabbiin kana yoo jedhe inshaallah nu ta'uu danda'a waan fedha rabbiitiin jechuudha. Har'a viidiyoon kiyya kunoo isa kana. Yaa'u iddoon bashannanaa kunis baay'ee isinitti tola jedhee yaada. Laalateetti bobbooraa xiqqoo sagaleen isinirraa dhaaba. Viidiyicha laalatii hubadhaa. Warroonni isinitti tole immoo koomantii keessaniin yaada keessan viidiyoo kanarratti naaf ibsaa. Warroonni immoo baay'ee samar maal taate jettanis kunoo isinii deebi'aa jira. Dhiifamaa xiqqoo telefoona narkaa waan ta'e narkaa kufee garuu viidiyoo namaa ta'e natti fakkaatu akka gaarii irra jira natti fakkaata. Kanaafi mee kunoo laala itti bobbooraa itti babbashannanaa yeroo biraatillee amma samuuni viidiyoo waraabee viidiyoo babbareedaa isinii dabarsa. Warri natti muufattanillee asumaan dhiifama laa godhaa isiniin jecha. Samaree sabadde warri jettanii xiqqoo natti muufattanillee yaa'u akkanaan lafaa ka'ee hin banne. Namni kun inni namaa kun yeroo biyya keessas ta'ee biyya namaatis ta'ee namni lafaa ka'ee akkanaan hin badu waa tokko malee jechuudha. Anis akkanuma lafaa ka'ee hin banne sababuma dhukkubbiitirraa ka'ee bakka sababuma moofiidhuma hawaa'uma biyya keessatti ta'aa jiru kana biyya keenya keessatti haala itti deemaa jiru kana isuma na gaddisiisee bakka sababa saniitiin sababa dhukkubeetiinis wal qabatee jechuudha. Yaa'u ani keessi kiyya gammadeetii miti kan iddoo bashannanaa kana deemee bashannanu. Yaa'u namni ofuma qabeetuma haa ta'u jedheetuma deddeema malee namni eenyuyyuu ani garuu Oromoo ta'ee xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee bashannanni itti tolee akka gaarii gammadee sammuun isaa bashannanee iddoo gaarii iddoo babbareedaa deemee suuraa namaaf feera jedhee yaadu. Garuu akka kiyyaatitti namni kamiyyuu akkuma kiyya kana natti fakkaata. Kanaaf waa hundaayyuu rabbiin nu haa milkeessu, rabbiin nu haa gargaaru. Hundumti keessanuu du'aayiidhaan wal bira dhaabbadhaa, du'aayii walii godhaa. Wanti akka du'aayii hin jiru. Gizee hundaa jechuudha du'aayii waliif godhadhaa. Sirriitti waliif kadhadhaa jechuudha. Kanaafi har'a viidiyoon kiyya isa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin immoo yeroo biraa walitti deebinaa. Koomantii jalatti immoo yaada keessan naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jecha. Yaada keessan hundi keessanuu ibsadhaa. Inni isiniin jedha. Har'a kunoo kana fakkaata. Iddoon bashannanaatis anis immoo rabbiin na fayyisee isiniif deebi'ee jira. Kunoo akkanatti isiniin jedha. Rabbiin kunoo na milkeessee warroonni immoo naa kadhachaa turtanillee baay'een isin galateeffadhaa sumaanii.
kunoo kana fakkaatan isiniin jedha viidiyoon kiyyaarraa asuma irratti dhaabata. Nagaa ta'a, nagaa keessanaaf jiraadhaan isiniin jedha. Yeroo biraa walitti deebina, garuu laayikii fi sheerii gochuu hin dagatina. Yaada keessanis immoo koomatti jalatti barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Nagaa ta'a.